ونين كوكول كلون حرس جالتا بل بلسا بني تائس إيغتا جرونتين تولي يوم منا دفتا ونين كوكول كلون حرس جالتا بل بلسا بني تائس إيغتا جرونتين Ashama ana duf arka fune jirasin jenneerra hordoftoota Raahel Tuubii Raahelika akkuma beektan bara 2021 haala isaa jijjiirtee gaafilee ishiitti dhufteetti. Gaafileen kiyya akkuma beektan gaafilee afaan Oromooti. Gaafilee afaan Oromoo keessaa mammaaksota ciigollee ni qabasin jedheera. Innillee yeroo tokko tokko ni dhiyaataa garuu warreen high-school irraa akkas fagaatanii fi afaan Oromoo gadi fageenyan sirriitti beekanii fi kuulanii jechuun elementii Oromoorraa kan jiranii ijoollee kanatti waan ni cima jedhuuf isaan irra darbeetinan yeroo baay'ee namoota biraa gaafadha jechaan jira. Kanaaf inshallah Raahel akkanatti isinii deebi'ee jira. Hordoftoonni fi daawwattoonni chaanaala kiyyaa akkam jirtu isiniin jedhee jira. Kanaaf gaaffiin keenyatti fufaa gaaffii keenya itti fufuun dura kuulanii mana kiyyatti argachuu kiyyaa baay'eetti gammadeera. Kara kuulaniitittiin isin dabarsa. Kuulanii yaada qabduu fi nagaa isiniif qabdu jaalala isiniif qabdu erga dabarfattee booda ani immoo kara gaaffii kiyyaatti fufaa kuulanii faana turaa jecha kara ishiititti isin dabarsee jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota Raahel Tuubii akkam nagaa fayyaa qabdanii eega Raahel Tuubii irratti adda turee jirra. Hedduu yeroo hedduu wal agaraa hin jiru. Baatii 5 jaageenyi na fakkaata. Chaanala isii irratti eegan argamin naaf isinis eega dhabamne jechuudha. An chaanala biroo irratti argamaatiin jira. Isiin garuu baddee harragaa isii biratti argamuu kiyyaaf chaanala isii irratti dhufee argamuu kiyyaaf hedduun gammachuu takka qaba. Isiin isaaf hirkannoo isiitti argamuudhaan irra gammachuudhaan hedduu tamannee qofallee akkana gammachuudhaan isiin argamuudhaan hedduu ifi gammadu jira jechuudha. Akkasii gaa hordoftoota keenya Raahel Tuubiis gaa dhayxanii subscribe argannee Tuubiis dhayxanii subscribe like share gootanii jajjabeessuu hin dagatina. Raahel jechuun jajjabduu ciccimtuu fi nama hedduu yeroo hedduu yuutuubaraan warra ijoollee amma lafaa kaateef kana dura cimtee nu dura jirtu isiidha tasida arraan tana dhalaa hunda keessaa beekamu qabdu akka afaan Oromootti jechuudha. Afaan Oromoo qulqulluu kan ittiin makne haasoyti jechuudha isiin. Wanta kallee akkana ishii kana afaan Amaaraa afaan biroo ittiin maktu afaan qulqulluu haasoyti. Akka isittis dhaan afaan qulqulluu haasee hedduun tola. Maaliif jennaan haya akkana waan birootiin itti maka jechuudhaani. Namni ni jiraame afaan Arabaa keessa jirra, biyya Arabaa keessa jirra, afaan Amaaraatis ni makuun keenya noolamu, tamaam jechuun keenya noolamu. Isiin garuu afaan qulqulluu afaan biyya Arabaa kanuma afaan Amaaraatis beeku, kanuma afaan Oromootis beeku, kanuma afaan waa hedduu beektu garuu afaan isii sadarkaa eeggatee haasofti jechuudha. Afaan Amaaraatis taanaan akkasumatti afaan Arabaatis taanaan akkasuma afaan Oromootis taanaan akkasumatti haasofti jechuudha. Haala kanaan gaa saniifuu akka isiitti akka afaan Oromootti isiidhata dura silaa badhaasa fudhachuu qabdu isiidhatatu yuutuubarri isii har'a 100 amata haaree irratti gahuu qabu. Carraa dagaa wanni hundi nasiibaa inshallah isiinis gaa nasiiba isii hin dhabdu isii gaa jajjabeessitanii faana turuu akka hin daganneen isin jaa hedduu kabajamtuu fi jaalatamtuudha. Nu keessaa namni hedduun ni jaalattanii wanni jaalattaniif isiin gaa makmaaksaa fi waan hedduu waan afaan Oromoo kan qulqulleessitee isiniif haasoftu jechuudha. Nuti walitti xiqqishoon ni fiffinna sanii fi arragaa Raahel Tuubiin nu kan nu afeertee faayamnee dhufnee jirra isin. Akka babbareeddii isin dhuftee jirti. Mana isiitti faayitee mana isiitti tolchitee nu eedii arraan tana. Chaanala yeroo duraatiif nu mana isiin maruu keenya. Akkasitti nu wajjin tura arraan tana Raahel Tuubii gaafii takkaan sii qabu. Gaafiin asii akkuma kiyya mammaaksa moo hibboodhame? Mammaaksaa fi karaa hibboo osoo hin dabarre dura gaafii addaa takkaan sii qabu. Gaafiin sangaa daawwattootaa fi anattis akka iddee hin taane oo akka gaafii nuti hin taane akka deebistu abdiin qaba. Akka waan san dhugaa goote naa deebistu. Kijibni taanaan kijiba dhugaa taanaan dhugaa deettee. Gaafiin danda'u taanaan deebisuu hin danda'a. Kan hin dandeenyes taanaan immoo hordoftoonni kiyya naa deebisuu danda'u. Hayyee gaa akki jechaa jiran Raahel aruusa godhachuuf deemti, heerumuuf deemti, sargii godhattee heerumuuf deemti, cidha godhachuuf deemti, heerumtee jaanii haasawaa jiran. Dubbittuudha hanga takka dhugaadha.
magaalaan guutuun haasa'u jirti raayilee rumtee mana farrashtee rumtee ijaa jiran mi'aan gamta akka dhugaadha. Alaayyuu na kafalchiiseera. Hordoftoonni kiyya kaa asumaan akkuma isiniin jedhe yeroo chaanaalli kiyya cufamu viidiyoo wayii isinii waraabeen ture viidiyoo sanitti saansee viidiyoo tokko waraabeen ture hin gadhiisne warri biyya kanatti Raahel haa heerumtu jedhan lakkoofsa tokko naa barreessuu jedheen warri immoo biyyatti lakkoofsa lafa naa koo filannoo jedheetina akkuma carraa ta'e viidiyoo san hin gadhiisne qo'annoo YouTube studio irra jira qulfiidhaani. Kanaaf kaa Raahel jechuun ani heerumnes jaalannis biyya kanatti yaanni kiyya sirriidha. Bara 2021 aruusa godhachuudha karoorri kiyya karoorri sunis kaa akkuma rabbi jedhe ta'e hin taane ni fashalaa'e. Kanaaf ani kanaan dura homaa sin heerumne wanni nas keessatti kaadhimaas jaaladhes hin jiru. Namoonni akkas jechaa turani ani mana kana farrashuu jechuun yeroo baay'ee alarra deemee maal jedheetin viidiyoo waraabaa irrattis iddoo mana hiriyoota tiyyaa yuutuubura ta'u hunda bira deemee waraabaa ture har'a immoo maalumaafan isaan bira gizee hunda deemaa isaanillee yeroo tokko tokko ana bira dhufanii viidiyoo siyaa waraabbatan dhufaniitis na biratti yaa boqotan jechuufan mana kireeffadhe malee ani mana kireeffachuu jechuun yookiin immoo jaarsa heerumee hedduun ta'e ganaadha inshaallah keer fuulduruma kana haruusas ta'e jaarsas ta'e jaalallees ta'e kaadhimaas ta'e dhufuun isaa waan hin eegin hin oolleefka obsaan eegaa isiniin jecha kanaaf fuulaniin gaafiin ishiin na gaafatte baay'ee natti toleera namoonni illee akkasitti haasa'aa jiru anillee jechi kun gurra na bu'eera homaa jechuun mootii garuu ammaaf karoora hin qabu. Karoorri nani qabu ammaaf karoora biraati karoora hojiiti hojii wayii eegalee jira waan ta'eef biyyarraa hojii san gaafan xumure anillee inshaallah kara jireenya kiyyaatittiin deemaa namni akkumatti dhaabbatee nafu kanaaf kuulanii deebiin si deebi'eere kanuma. Eewa daawwattoota kiyya yaani dubbii abbaa duubaa dhaga'een takkarraa dubbii abbaarraa dhaga'een nama qubsaa anamma alarraa yoon isin heerumtee yoon jee dhugaa miti jechuu isiirraa akkanatti yoon dhaga'ee hedduu natti tola waan alarraa heerumuuf deemti waan jaandii beekumamtu kanarra Raahel wanni kun dhugaa miti gaaffii kana adeemsi wajjin hedduu natti tola waan dhugaan naa hitti jeetu nabbii qaba maaliif daawwattoota kiyya dura wanni si gaafadheef daawwattoota akka itti jibneen beekaa fi isaan dura si gaafadhe yoon akkanumatti osoo ta'inuu si gaafadhe nakki jibuus ni martaa beekte sanii fi deebiin yana deebitee jirti karaa gaafii deebitee kanaaf gaafii fi deebiin kiyatti ufaa asumaan immoo filannoo lafa sinii kaa'een ture lafa sinii kaa'een jira viidiyoo isiniif hin gadhiisa viidiyoo lafa jira warreen filannoo nan isinii kenne sanii filattan asittiif biyyattettan lakkoofsa lafa gootanii kanaaf erga isa filattaniin booda yaadan qabu siniifan ibsa kanaafuu hordoftoonni tiyya kiyyataatan obsaan na eegaa maal akka ta'e umarra walumaan dhufna. Kanaaf amma kara gaafii kiyyaatti hin deemaa gaafiin kiyya itti fufaa akkoo beektan mammaaksa fi biyya goototaati haala haaraadhaan jijjiireera arganne illee haaraadhaan jijjiiree jira isa sammaa viidiyoo na waraaba kanaaf nafaana tura jechaa akkuma beektan lallaafaa dhugaa jirra kunoo mana kiyya dhufanii lallaafaa dhugaa jiru duraniinis asiin dhufuu ishiitiif hiriyaa shi qabattee dhufuu ishiitiif baay'een gammada kanaaf nuti si keessummeessi. Ani isaan dura duunaniin takka dhugee jira dandamaetiin jira. Kanaaf gaafiin kiyya akkuma beektan itti fufee jira gaafii kaa'ama kuulanii fi yaasin keessume eenyu akka deebii gaggaarii deddeebisuu gaafii kiyya jalatti deebiin hin jiru. Kanaaf olaalanillee rakkoon qabu abbaan gaafadhe amma akkuma beektanii ishii keessummaa tanaafan kenna dura gaafiidha keessummaadha waan ta'eef dursa keessummaadha fi kabajaan kanaaf kabajaan nafaana tura jecha gaafiin kiyya itti fufeera na hordofa yaasimeeka kara keetan dhufa amma mammaaksa si gaafadha duraan dursee mammaaksina si gaafadhu kan suuqaa fuudhatti kan ukaa harkaa bu'ee jechuun maal jechuudha. akka jechuun mammaakti kun akkaataa jiru yaani hara kanaas ni deema osoo hara lachuu deemu jidduu sana dhabe jechuudha. Ayiwaa
harkattee tokko faarratti. Kanaaf egaa Yaasmiin hin deebistee yaadne waan isin ajaa'ibu keessaa ishiin dhalattuu biyya kanaati Oromoodha garuu wanta isin ajaa'ibu keessaa Oromiffa akkasumatti baay'ee waan jaallattuuf bartee jirti. Ilmoon Oromoodha yeroo baay'ee Oromiffa yeroo guddisan ana baay'ee natti tola. Nama sabboonummaa jechuun sabboonummaan keenya kana irratti yoo mul'ate anallee baay'ee natti tola. Kanaaf haasaa nuti baay'istee hin jedhin akka chaanaalli kiyya hojiidhaaf haaraa waan ta'eef nafaana tura jechaa gaaffii ittaanu hulanii dafan kennaa nafaana tura jechaan jira. Hulanii amma biyya gootota asii gaafadha. Kanaaf egaa Naaji deebistan daawwattoota yoo duraan galee. hin garatiin kaa'e dura garatiin. Kanaaf guutamaa hawaas iddoon dhaloota isaa yookiin biyyi isaa eessa? Guutamaa hawaas iddoon dhaloota isaa. Guutamaa hawaas iddoon dhaloota isaa. Arsii Gololcha. Kuulaan hin deebiste. Hin deebiste reetananii kanaaf kuulaan hin deebisteeti. Sirriidha guutamaa hawaas iddoon dhaloota isaa Arsii Gololchaati. Ammas gaaffiin kiyya gaaffii lama isaanii dhiyeesse gaaffiin kiyya ammasitti fufaa gaaffii lammataan ammas karaa ishii deema. Nafaana tura jecha itti fufeera. Ammas karaa ishii kanatti mammaaksumaatti itti baay'achaa jira. Akkam akka ta'e hin beeknu kan. Yaasimeeka mammaaksi karaa kee dhufeera. Sodaacha tastee cinitti fakkaatee carraan kee mammaaksarra oole. Kanaaf rakkanni jedhanii garaacha dheedhii hin nyaatanii jechuun maal jechuudha? Garaacha ni beektaa matiree kan nyaatan horii keessaa bahu kan kan nyaatan daakuu jechuudha. Coggaarraa jennaan afaan Amaariffaatiin. Afaan Oromaatiin ma'aadaa jennaani. Isaan keessaa maal jedharee gaaffiin kiyya rakkanni jedhanii isa dheedhii hin nyaatanii. Wallaalee jiru Yaalii yoo dadhabdee ni deebiste. Siifin deebisa. wallaalee jira. Abaddaan hin beekne gaaffii hedduu jabduu irratti na jabaate. Biyya kamii? Biyya naa kenna akkasitti si kenna malee akka wantani onnoodhaan. Ayyee. Yaalaatti si kana Itoophiyaatti. Haala Ameerikaa fa'a. Ani garuu Oromiyaa keessaa Oromiyaan jaalladhaan. Oromiyaa Baay'ee dhugaadhuma kiyyaayyuu kiyuma keessaa ani biyyoota biraa haawuu hin hawwu odummaa laga qabaadhee biyya kiyyarratti. ni wanni si injirri beekta wanni biyya alaatti si kana jee waan Oromiyaan tun naqaaliitiif dafee kan nuun hin jaalatini. Saniifuu yaani haan jiraami. Sanumaaf natti ulfaate adiidha. Yalla filadhuu sin naannoo Itoophiyaa keessa. Beeka kanaaf rakkanni jedhanii garaacha dheedhii nyaatanii jechuun hanguma feete yoo qabaatte yoo hanguma feete wanni hojjette dhabde hamilee kee yookiin immoo yaani seenaa kee tokko gurguru yookiin immoo akkamitti si ibsa waan tokko hamilee kee waan hin taaneef gadi cabsiin boru waan boru darbu jechuudha agarte garaacha rakkadheettee dheedhii nyaataare nyaatu garuu waan tokko bakka rakkadhe yookiin immoo cinqameettee waan mantaan irratti of hin kuffistu jechuudha. Bootaa sanitti maal si barbaachisu saree obsa qabaachuu. Dhalli namaa tokko obsa qabaachuu wanni hin dabarre hin jirudha. Rakkoos ta'ee muudannoos ta'ee aaris ta'ee gammachuus ta'ee akkuma har'a gammanne kanatti. Waan addunyaan nama goone hin qabdu sanumaaf obsa barbaachisanidha. Obsa yookiin immoo Arabiiffaatti sabrii jedhanii jechuudha. Kanaaf hordoftoonni kiyya ammas nafaana tura gaaffiin kiyya itti fufaa gaaffiin kiyya amma kara kuulaniitti kuulanii gootota gaafadhe amma garuu mammaaksan gaafadhaa dirqama deebisuu qabdu jecha kara kuulaniitittan isin dabarsa nafaana tura kuulanii amma kara keetittan dhufa haadha yoo garaa beekanii ilmoo jalaa qabanii. Ada yo garaa beekan. Ilmoo jalaa qabanii.
Haadha garaa beekan ilmoo jalaa qabanii. Akka ilmoon haadha sanitti hin baaneef immoo maali? Akka ilmoon sanitti hin baaneef haadhatti. Iyo? Maafi beeku? Kanaaf egaa Nama haadha garaa yoo beekan. garaa beekanii ilmoo jalaa qabanii jedhe. Ana immoo kan jiru mungkin haadha saniitu waa dargaggeessa sanii beelaa qabanii. Nyaatan hin beekne. Hin beekne haadha yoo beekanii ilmoo haadha garaa yoo beekanii ilmoo jalaa qabanii jechuun yaani bakka hanga taate yoo keessa kee namatti of kennite Amma naa galanii ka hin taanetti harkamuu dhabuudha. Yoo hanga feete nama gaarii taate bikka hin taanetti hanga giseetiif jettee bikka hin taanetti hin kuffisinii bikka hin taanetti hin harkaminii jechuudha. Amma naa galte gaafii nama garaa beekan ilmoo jalaa qabanii jechuun yoo garaa kiyya keessa na beekte waa hedduu naan jechuu dandeessi. Yoo garaa kiyya maalummaa kiyya na beekte waa hedduu na tuffachuu dandeessi. Akkasumas Aywa. Kanaaf hordoftoonni keenya kaa nu mammaaksa kana akkanatti finnee warreen kun immoo sirriitti mammaaksa ibsuuf yookiin babal'isanii warreen barreessanii jiru. Kanaaf bakka nu wallaalleessanii kaa isin barreeffamaan koomentii jala naaf kaa'achaa asumaan like, share, subscribe gochuun irraanfatina. Share yoo jennu buustanii Facebook irratti osoo hin ta'in liinkii isaa share gochuudha. Asumaan ergaa kiyyaan dabarsaa. Kanaaf egaa chaanaalli kiyya baay'ee qorree wanta kan qabu amma Facebook irra jetta kanatti yaa ummata keenya wanta kan isin nufada yeroo hedduu ni dubbanne Facebook fi page irra gadi dhiisina maallaqa isin ni saabu wanta isin hin qabu faayidaa isin hin qabu YouTuber laala YouTuber nu laala nuufis faayidaa isinifis faayidaa Oromoon wal guddisna malee waliin xixiqqeessu amma mucaa tokko jira chaanaala irraa gabbuusee page irratti wanni namaa guutu wanni irra gadi dhiisaa jira isa san an chaanaala irratti haasawuun fada maqaa isaa tuqeetiin maqaa isaallee maxxansee haasawuun fada jechuudha maaliif akka nama tokkotti hedduu naare jechuun waa hedduu waan hin taane irra barreesseetti gaddise maqaa hin taane jechuun nurra kaa'e inni Oromoo ta'e nuti Oromoo ta'anii maaliif wal tuffanna maaliif wal qopheessinaa jechuun peejii irra gaddisuun faayidaa takka hin qabuuf Facebook irra muree gaddisuun faayidaa takka hin qabuuf muree wanni irra kaa'uun maali TikTok irra kaa'uun faayidaa takka hin qabuuf bu'aa hin harkattanii jechuun faayidaa hin qabu garuu afaan keenya guddisuun akkana isinii dhaabbanni halkanii guyyaa qorra keessa oowwa keessa dhabqaabbana keessa idit goonee hatti gabbus nu shabakaan akkasimmee waa hedduu itti lafaa'uun keenya kun isin bira waan guddaadha jechuudha. Hedduun aaraa jira jechuudha amma iyya waqtumaan dhabe malee mucaa sana irraa haasa'uun fada chaanaala kiyya rabbee jechuudha. Maaliif yeroo hedduu waan YouTuber arra agadiste borumtaa inni fuudhe peejii gubbaan jira. Arraan tana agadisne borumtaa fuudhe peejii gubbaan jira. Akkasiin silaa daawwattoonni haala hojii gadise illee wayya waan hin taane irra barreessee gaddisaa jechuudha. Akkasiifuu yaa Oromootiin haa wal qusannu haa karaa gaariirra wal qabnu nutis wanni isin dalagaa jiru afaan keenya guddisuuf malee mushuu waan birootiif miti. Akkasumaan haa wal guddisnu haa wal kakaasnu haa jajjabaannu jenneeti nuti afaan keenya kun hanga yoom akkana ta'a haa wal guddisnu haa wal cinaa dhaabbannu jenneeti jechuudha. Mucaa sanarraa hedduun aare bas yeruma dhabe jechuudha. Inshallah irraa hin haasawa akkasii hangi Oromoon keenya guutuu hangi dhageessan waliif haa beeknu wal beekurra walii beekurra yaatti Oromoon beeytaniiti miti osuma beeytanii gootan garuu nuti yeroo hedduu ni haasofna kanuma haasofnu kana mee haa wal nu tuffachiisina walaa kabaju waliif haa beeknu akkasuma mire kanaaf walaa jajjabeessinu jenna maaliif nu sa'aatii kanatti hojii keenya dhisnee dadhabnee idit gochuu fi viidiyoo kana maruun illee baay'ee akka nama daraaru fi dadhabbii qabu asumaan waliif illee yoo yaadne shaggaadha. Kanaaf inni biraammoo warreen chaanaala gurguddaa qabdanii jechuudha. Oduun maaluma ta'e koomentii miti laayikii illee gootaniif warra chaanaala xixiqqaa kana mee saba biraa ilaalaa sababni biraa har'a viidiyoo tokko gadhiise har'uma miliyoona ta'a maaliif isaaniin waan waliin tuffanneef waan wal kabajaniif hanga taate wal kaasuudhaaf waan tattaafatan garuu nuyi warri chaanaala guddaa qabnu abadan chaanaala xiqqaa gadi buunee koomentii barreessu laalu nutti ulfaata maaliif warra nu gadi kana yoo guddisne isaan illee boru chaanaala kana bananii laalu amma namoota baay'ee nu jaluma deemnetuma laallee koomentii maal barreessaa jirra warreen immoo nu ol jiranii koomentii miti
chaanaalli keenya eessa akka jirurree hin beekanii kanaaf ijoolleen Oromoo biyyarraa yookiin biyyarraa Itoophiyaarraa iddoo Oromiyaarra iddoo hunda jirtan wal jajjabeessaa kun jechuun homaa miti bar wal jajjabeessuudha waan ta'eef kanaaf haasaa nutti baay'istan hin jedhinaati chaanaalli kiyya har'umaanuu hojii dalagaa eegalee har'umaanuu Raahel oduu yookiin immoo haasaa nutti dheeressitan jedhinaati kanaaf gaafiin kiyya asumarratti xumureera viidiyoo biraatiin gaafii biraatiin hangan isinitti deebi'utti nagaan naa tura isinin jaaladha horaa bulaa isinin jecha ani fi Fuulaniin Yaasimeen kanumarratti xumuree jirra horaa bulaa nageetu isin jaalanna nageetu baay'ee